السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوليوان كيا أكتسا فيديو نرمدرو عربي تكون جالات ديليت تري يوتيوب رتي تشورا يوتيوب نجالا ديليت غوري أكادات يوتيوب في فيسبوك غبرا يچور akkasumas messenger irraa jechuudha karaa toor sagaleetiin waan namni isiniif erge buufachuu dandeessan akkasumas viidiyoo audio garagaraa buufachuu dandeettan isin agarsiisan afaan tura application'ichi isa kana yeroo jalqabaa bantan haala kanaan isiniif dhufa. gama mirgaa irraa gama bitaatti buttanii iskiriina isaa jechuudha. fakkeenyaaf haala kanaan gama kanarraa gamanatti buttan jechuudha. oggulama sadii asirratti yeroon injoo isiniin jedhu gubbaa kanarra jechuudha bakka skip jettu kana tuqxan jechuudha. olii tana tuqxaniiti bira kuttanii haala kanaan keessa isin galche jechuudha. yeroo keessa isin galche asirratti YouTube yoo barbaaddan si YouTube keessa galtanii Facebook yoo barbaaddan si Facebook keessa galtan jechuudha. Instagram gubbarraallee buufachuu dandeessan akka feetanitti. Website gubbarra arguu jirtan kana hundarraa jechuudha buufachuudha dandeessan akka barbaaddan jechuudha. Okay, amma fakkeenya meeqa Facebook irra dhooynu maal nu gaafata? Facebook keenya nu gaafata jechuudha. Facebook keenya email keenya password keenya ni galchina. yeroo kan haala kana inni nu gaafatu asitti jechuudha. email keenya kan Facebook galchina asittis password Facebook keenya galchina. san booda login goona login godheetiin deebi'a angasi obsaan eeggadha. yeroo Facebook itti galchitan haala kana isin gaafata okay jedhaani bakka okay jettu tuqaa okay jennaani Facebook irratti yeroo as karaa kanaan galtan appicha kana keessan Facebook seentan viidiyoo yogguu itti dhuftan akkanatti irra miila jalaa kanatti download bakki jettu isin dhufti jechuudha. bakka sanatti tuqxan jechuudha buusuudhaaf. sana booda barbaade haala kanaan jechuudha isiniif baasa. jalqaba irratti kasin dhufu yeroo kamiyyuu MP4 yookaan MP3 bifa muuziqaatiin jechuudha asirratti. inni gama gadii kun ammoo tuyyuu viidiyoodha jechuudha. kun asitti viidiyoo kaa'ee jira viidiyoodha. asin muuziq jedha. haala kanaan buufattan jechuudha. okay inni bira karaa Facebook guddaa irraa yoo seenne ammoo tuyyuu akkaataa itti viidiyoo tokko jechuudha gabbuufachuu dandeenyu. gabaamatti jalqaba gama saniinni seentanii erga seentanii booda jechuudha yeroo kamiyyuu Facebook guddaa hogguu seentan copy link bakka dhutu. Facebook guddaa keessa yeroo galtan asirratti viidiyoo tokko yoo argitan jechuudha as bakka mataa gubbaarra tuqaan sadii jirtu kana tuqxan jechuudha. gama Facebook guddaatiin appicha keessaan son taane jechuudha. sana booda maal isinii baasa copy link bakka gama gadii kana tuqxan jechuudha yeroo kamiyyuu. yeroo achi tuqxan waan nuuf baasu walumaan ilaalla. haala arguu jirtan kana gama gadiitti xiyyi kun nuuf dhufeera xiyya san tuqxan jechuudha. yeroo xiyya kana tuqnu haala kanaan gama ittiin download goonuu nu geessa jechuudha. kallattiidhumaan ni eegna. haala kanaan barbaade bakka nu fida ammallee xiyyuma kana tuqna.
taraa lammataaf iftuudha jechuudha yeroo inni bakka kana nu fide. walumaan ilaalla. bifa kanaan jechuudha hanga 720 jechuudha kun asirratti jira quality HD dhaani as bakka kana gad guutuun isaa kun viidiyoodha in argitanii gamni ol aanu kun ammoo asii ol muuziqaadhaan gafedhe lamas isin fide sadis fide asii ol muuziqaadha jechuudha kun asirratti muuziqaa asitti ammoo tuyyuu viidiyoo jedha jechuudha gama gadiitti. haala kanaan filattaniiti daawunlood gootan jechuudha. Okay, ka feesbuukaa asumaan xumurraa gama meseenjeraatitti haa dabarru. Gama meseenjeraatti yeroo dabarru fakkeenyaaf sagalee kara meseenjeraatiin nuuf dhufe jechuudha. Gadi buusuudhaaf bifa sagaleetiin fakkeenyaaf isa kanarra ni isa kana jechuudha. Gara appilikeeshinii keessaan dhayna jechuudha. Isa kana ammoo kallattii meseenjeraan hin dhaynu asuma appicha keessaan dhayna jechuudha. Fakkeenyaaf appichi isa kana appicha kana keessa galla. San booda bakka Facebook jettu tuuyna. haala kanaan kun asirra Facebook ni tuuyna. Facebook keessa nu geessa jechuudha kallattiidhaan fuudhee. Yeroo kana asirratti bakka mallattoon miisejii jiru ni beeytanii asirratti cuqaastan jechuudha yeroo tokkoof. sana booda asirratti bakka kanatti jechuudha kunoo meema isa kana haa banu. sana booda taraa takka of duuba deete yeroo inni kara meseenjera kallattiidha isin geeyse taraa takkaaf of duuba deebitu keessaa baatanii okay ammallee itti deebitanii kunoo ni dhooyna amma toosiidha kunoo appichi keessaan seennee jirra jechuudha. amma asirratti yeroo miisejii bantan jechuudha gara kun as gara wannaatti nu geessa yeroo hunda fuudhee as nu geessa keessaa baatan jechuudha. keessaa baatanii keessaa baatanii kunoo haala kanaan amma kunoo amma keessaa ba'ee jira. mee sagalee reefuu sun isii jirti. okay kunoo isii gama gadii jirtu kan jechuudha sagaleen haga inni akkatti haala kanaan isin fidutti uf duuba deebitan jechuudha. irratti ni cuqaasna. yeroo irratti cuqaafne haala kanaan okay nu gaafata. okay jettanii yeroo okay jettaniin as gama gadii kanatti kunoo asirratti kunoo amma ni argitanii MP4 jedhee nuuf baasee jira. viidiyoos isinii fiduu danda'a. asirratti amma viidiyoo godhee fide asumarraan jechuudha viidiyoo gootanii buustanii sagalee kana booda ammootu gara MP3tti jijjiirtan jechuudha gabaabumatti. yoon ammootu iyyuu MP3 fi viidiyoolee olafoo isinii fide MP3 keessaa filattan jechuu kan MP4. okay haala kanaan inni meseenjerarraas jechuudha. amma yuutuubii dhaqna.
YouTube haala kanaan osoo dura isin dhufne appicharraan YouTube seenuudha qabna dura appicharraan jechuudha. Rakkina networkiitti irra dhiifama. haala kanaan YouTube keessa erga galtanii viidiyoo barbaaddan buusuu barbaaddan irratti ni dhooyteen fakkeenyaaf kana irratti na dhayu ሞት ከመኖር ነጥሎ ወደዛ ወደማናውቀውና ሁላችንም በምናባችን ወደ ሳልነው ነገር ግን አይተነው እንኳን ወደማናውቀው ዓለም ይዞን ይፈረጥጣል። ነገሩ እንዲህ ነው። haala kanaan jechuudha as bakka mallattoo sheerii kana tuwitan jechuudha viidiyoo kana bantanii sana booda ol harkisuudhaan bakka gama gadii kanatti liinkiitu kana irratti witan jechuudha. As isii tana irratti koppii liinkii jettanii sana booda xiyya takkatu isiniif dhufa xiyya san tuwitan xiyya tana jechuudha irratti ni cuqaastu. haala kanaan jechuudha isiniif fidaa kun asirratti akka argu jirtan kanatti amma armaa ol jechuudha sagaleedha muuziqaadha jechuudha. Armi gamni gadhaanu kun ammoo viidiyoodha. Filattanii keessaa akka barbaaddan buufattan daawunlood gootan jechuudha irratti ni cuqaastan fakkeenyaaf amma muuziqaa barbaade irratti haadha san booda as bakka kana tuwitanii kallattiidhaan daawunlood gochuu eegala jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun arma durallee waraabamee ture jira yeroo hedduu waraabeen ture kan dhiyoo tana waraabe tokko na jalaa dilee ta'e dhiifama kanaafuu dhiifama naaf godhaa irra deebi'eetiin isiniif waraabee jira. Wanta haaraa waan isin dhibe gaafadhaa malee wanta duraanii hin gaafatina waan barsiifame jechuudha. Kanaaf assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Viidiyoo yeroo daawwattaniituma biran kutin akka nama biraa birallee ga'u laayikii qofa godhaa bira kutaa. Ilaaluu qofa osoo hin taane daawwachuu qofa osoo hin taane laayikii godha akka nama biraallee bira ga'u jechuudha. Kanaaf ilaaltaniitti akka biran kunne laayikii godha viidiyoodha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.